USAID dhaabbata yakkamaadha amma yerootti duudhaa jedhe Elon Musk. Bara 1961 kan hundeeffame USAID'n ergamni isaa biyyoota guddachaa jiran keessatti misoomatti fufiinsa qabu guddisuuf hiyyummaa salphisuudhaan fedhii imaammata alaa United States tarkaanfachiisuudha. Ejeensichi biyyoota 100 ol keessatti kan hojjetu yoo ta'u dameelee adda addaa kanneen akka fayyaa, barnoota, qonnaa, bulchiinsa irratti xiyyeeffata. Gargaarsa maallaqaa, ogummaa teeknikaaf deeggarsa ijaarsa dandeettii kennuudhaan USAID hawaasa humneessuu fi hawaasa dandamachuu danda'u kan of danda'ee guddachuu danda'u uumuuf kaayeffatee socho'a. Dhiibbaan USAID gargaarsa maallaqaa qofa osoo hin taane akka riqicha United States gidduuttis ni tajaajila. Ameerikaan adursitu kan jedhu bulchiinsi Riippaabilikaanotaa gargaarsa kan addaan kutuudhaaf murtoorra ga'eera. Hanqina nyaata baadiyyaa Itoophiyaatti harka 55 akkasumas magaalaawwan keessatti immoo 39 irra ga'uun uummata dararaa jiruun wal'aansoo qabuuf dhaabbileen akka USAID, UNICEF, WHO, World Food Program, ICRC fi IRC'n kanneen biroon Itoophiyaa bira dhaabbachuu baannaan rakkoon dhufu yaaddeessaa ta'uu xiinxaltoonni dhimma dinagdee dubbatu. Kana qofas miti tajaajila talaallii qorichoota dhukkuboota akka HIV/AIDS, daranyoo sombaa, busaa, qurcii fi kanneen biroof maloota ittisa ulfaaf qusannoo maatiif kanneen biroo Itoophiyaaf tolaan taasifamaa ture lammiileen hedduun irraa fayyadamaa turaniiru. Gatiin qorichootaaf talaalliiwwan kanneenii akka malee qaala'aa ta'uu isaaniirraa kan ka'e lammiileen bitanii fayyadamuun haafuutii kaffaltiidhaan biyya galchuufuu baay'ee kan ulfaatu ta'uu isaanii xiinxaltoonni dubbatu. Qondaalli White House michuun Tiraamp ammoo fuula eegsisaa irratti namoota siyaasaa malaammaltummaadhaan beekamantu gamoo USAID jala dhaabbatanii mormii irra jiru jechuudhaan ibse. Elon Musk waa'ee hamma maallaqaa United States baasaa turtee fi amma hambisuuf karoorsite yoo dubbatu haga tiriliyoona tokkotti akka siqu beeksise. Himannaa hojimaata badaa dhaabbaticha keessa jiru wayita ibsu Appilii raammoo ofirraa qabu qofa osoo hin taane USAID kan raammoodhaan guutee jedhe. Bara 2024 keessa konkolaattota deeggarsa namoomaa fe'an dhaabbanni biyyoota gamtoomanii dhiyeesse keessaa 42 gama USAID dhufe. Dhaabbatichi guutuu addunyaatti hojjetoota 10,000 ol qaba. Atakaaroo hooggantoota bu'a qabeessummaa dhaabbilee federaalaa to'aturraa dhufan wajjin mudate hordofee sanbataaf dilbata darbes marsariitiin USAID hin hojjetu. USAID cufamuun biyyoota guddachaa jiran gidduutti waldhabdee ji'opolitikaa hammeessuu danda'as jedhamaa jira. Yerootti qaala'insi jireenyaa lammiilee Itoophiyaa waadaa jiru kanatti ammoo kiniinii fi talaallii dhukkuboota deeggarsa USAID irraa argamaa ture dhabuun dhukkuba kan biraati. Barreessaa olaanaan United States Marco Rubioon ammas gamaggamni sochii gargaarsa alaa USAID ija irra deebiin gurmaa'uu danda'u ilaalcha keessa galchuun akka geggeeffamaa jiru koongireesii beeksisanii jiru. USAID madaallee ajandaa Ameerikaa Ferestii fi tattaaffii ministeera dhimma alaa waliin akka wal simu yeroo mirkaneessinu dantaa uummata Ameerikaa eeguu fi doolaarri gibira isaanii akka hin qisaasamne mirkaneessuu itti fufnaas jedhee jira.